Mucaa dingilii eenyutu dini ingilii qabdi jedhaa hin jiru. Jecha badaa akka kana reedii malee nama biraan beekon. Sabutti thank you Sumayyaa TikTok thank you. Galatooma wallahi kopi linkii keessaniif harka keessan kanaan jechuudha. Jannata dhaqaa waan keerii dalagaa subhaanallah walhamdulillah wallahu akbar masbaadhaan jechuudha masbaa akkasitti lakkaa. Kajeeltuu Nasrii thank you. Shukran wallah laazim. Nama harka kanaan jechuudha. Zikrii zakkaree subhaanallah walhamdulillah wallahu akbar la ilaha illallah jedhee jechuudha. Wanjalli isaarraa dhiqamu rabbi sina godhu. Galatooma ulfaadhaa. Harka keessan kanaan jannata dhaqaa isinuu beektu immoo imoof miseenjara dhaqaa waan argitan borcaa. Wallah laazim galatooma ulfaadhaa ishee. Thank you wallahi. Kumaaf dhibba lama naa gootanii warningi samoona kana narra jiru jechuudha. Viidiyoo kan koo an gadhiifadhe amma reediidha wajjiniin makiinaa oofaan ture. Makiinaa sana oofeen video waraabadhee gadhiisee ka'e. Namichi kan oofee isa kana viidiyoo isa kana reedii oofaa jira gadhiiseera. Inna intininaa jedha deemaati. Koppiliin kana godhaashi viidiyoo koo naa laaltanu hundayyuu viidiyoo nan gadhiifadhe koppiliin kana godhaashi keessattuu viidiyoo samuuna kanaan gadhiisi viidiyoo sadan tokko. Waan mingiitu narra jira wallahi dheengadda marraa lama natti ergee sadaffaa irratti TikTok keessa irratti gubna naan jedhe. Waan jiru narraa argan hin beeku. TikTokiinis inaafuu jammare yaalan. Okay, galatooma wallahi iddoo tokko taa'isii duukoo shabakaan keessi raasaa jira. Okay. Ayyeesh. Masha Allah laqeen ilaalaga akkatti makiinaa ooftu. No ani hin gadhiisne wallahi. Siiduu naaqashtii akkamii. Oromiyaa Suusuu Nasiimaa Dedoo galatooma warri koppiliinkii naa gootan hundi keessan ulfaadhaa kabajamaa. Nama tokko waan irra jiru immoo jechuudha duraanii fooloo naa godhaa hundi keessan. Eessa jirtaa? Kaaffeen jira. Kaaffee reediyoo jirne. Siifuu Oroo Sabuttii Faam warri koppiliinkii naa gootan hundi keessan ulfaadhaa. 1,300 naa gootan. Masha Allah wallahi galatoma namni dhibba lamaa fi 11 as jirtan viidiyoo nan gadhiifadhe koppiliin kana godhaashi baay'ee natti tola konfidensiin kee qashtii goo hawwii koo thank you so much galatoom waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh way koppiliin kee keessanii Masha Allah wallahi galatoma shi 1,300 naa gootanii siidunaa okay galatooma by the way ani naman tuffadhu wallahi naazim nama kamuu nan jaalladhas nan kabajasi Oromiyaa thank you Samiraa Jimmaa thank you waalaikum assalaam dhufuun barbaade hojiin jira lubbuu hojiin wallahi jira garuu maallaqni isaa xiqqaadha biyya kanatti dhalaanii 30,000 Itoophiyaatiin hojjetti biyya biraatti immoo 50,000 fa'aa hojjettu 70,000 fa'aa hojjettu biyyoota garaagaraa Suudii fa'aa Dubaay fa'aa Kanaafuu biyyi hojiin jiran jedhamu biyya kana jiraachuudhaaf nama jiraattaa garuu jijjiiramtu maal godha UN dhuma abdallee taarranuyyuu hawwii koo thank you galatoomaa wallahi koppiliinkii 1,400 naa gootan Dubaay jira galuun barbaade wallahi biyya galiitii yoollee dirqamammas dalagachuun si barbaachisa ta'e biyya biraa mokkori malee Kaayiroon wayyu Siiduna Maaree yoom makiinaa oofte wayyoo hadhaan oofe amma reedii na barsiisaa oole Ameerikaa deemuun koon oolu inshaallah rabbeedhe dirqama makiinaa baradhuu naan jedhani makiinaa baradhuu manjaf qaadii fudhadhuu naan jedhani samoona kana makiinaa oofuun barataara Masha Allah sirriitti oofee dhufe anadha naanna'ee deebi'ee minaamin bakka sirriitti oofeera samoona kana immoo dhukkeerraa kaasaan sinii waraabashi barbaadde laayiviin sinii seenaayyuu samoona Rabbi si haafidu amiin amiin ayyutti inshaallah wallahi dhufaa jira nama argannee nu naqame wanti hundi dhume dirqama garuu makiinaa waan barachuu qabda jedhanii moyoti bartuun kan keedhattee manjaf qaadii gaafatte sifattananii luma sii kennu tokkichaan UN'n manjaf qaadii internaashinaal sii kennu saniif Ameerikaa deemuu fi siidunaa
yoo deemtee naa hin fudhattu inshallah wallahi osoo akka kootiiti ammayyuu nama fudhatamee nama guuramee deemamuun daddaama ta'e wallahi sababa kootii silaa namni afur namni shan hin ba'a wallahi an nama osoo biyya kana gaafan dhufuyyuu yeroo waliin haasofnu yoo intini jette yoo bicaa faa argatte minaamin biluu yoo argatte irratti na guuttaaru jarri jedhan asittis mana kanattis yoo jarri siidunaan koo yoo kalee si namaa gurgurtii naan jedhu. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Anuma. Indi keessaniyyuu. Kalee si baaftii namaa gurgurtii naan jedhu wallahi waan gaarummaa jechuudha. Baay'ee tokko arjaadha. Arjaa gaarii yoom deemta siiduu? No inshallah ammallee piroosesii irra jira. Yaani piroosesii jira jechuun inuma deemna jechuudha bakka shuuriidha. Inshallah rabbi de ingiliffa barachuu jalqabna. In argitu. Du'aa manaa godhaasi. Masha Allah. Oromia, thank you. Ati garuu eenyunni? Who are you? Ani kona cinqaa bar namni. Oromiyaan kun leevilii 25 qaba ture wayinee jalaa gurraacha eeraan magaa bakka. Giifti kennuu dhiistee goota koo. Siluma naa kenteen beektu ati eessatti 25 seente qoy. Satti wul jettu malee waa sinan. Mee waa takka godhi leevilii keessa jalaa gurraacha eera. Naif goolii takka godhi. Congratulations. Masha Allah rabbi siif taasisu. Amiin. Inda hasa buat takka godhiiti naif goolii kanarraa. Intini leeviliin keessi siif itti gurraacha eeraas jala. Masha Allah jiraadhu. Amiin galatooma. Ara uummata nagayaa jiraadha. Yaada muraada keessii faa guutu. Anuma amiin amiin galatooma. Ulfaadha. Rabbi yaadaaf muraada keessiif haa kennu amiin wallahi du'aa keessa na barbaachisa. My card is not working. Oh sorry wallahi du'aa si godhure dana garuu maal kisaaratan du'aa si goda indoom viidiyaachi naa fuudhis si fayyadu tiktokii kanarra dhufanii waa kennu warri baran iyyuu jechuudha rakkataniitu malee ammas ittuma jabaannee numa itti ta'ee jennaan innyaa hoonan baachoo inji warrumti nu kennaa jiran iyyuu wallahi naasiim silaa waan dhiisanu keessattuu nama jaallannu faa kaafteeriyaan jira jamaa shishaa gabaa faarsaara masriisa kanaa miti bara qobaan jira seetanii osoo dandahame jechuudha wallahi namoota giiftii kennan guutuu giiftaroota jechuudha dhorguudha yaanni kan koo lama kisaaraadha wallahi naasiim namni si jaallatu faa sirraa obsuu hin danda'u giiftii siif kenna garuu immoo giiftiin sun dhugaadha nu fayyadameeni lahiyootaችን ይጠቅመናል garuu jarri immoo miidhamu osoo siluma baruu dhiisaniifa nama jechisiisa wallahi al tokko tokko yeroo yaadu garuu maal goona gaanus rakkannee sin rakkisne jaallannee miti biyya baqaa jirra sorry isiniin jenna duraanu sorry ishee dhugaa keetii meenu mul'isi rabbiin si falaafisu garuu namatti hin himini namni afaan isaa ajaadha wanta gochuu hin danda'an mootummaa Ameerikaatii fi nu gidduu jira waan ta'eef waan namni dhaqee shiree sirraa si hambisuu danda'u miti okay yaadinaa karaa kanaan galatoomaa garuu yaadanaa dhiyeessitaniif ulfaadha jaalaluma naa qabdanuuf kabajaadhuma naa qabdanuuf akka rakkoon irra hin geenyeef kana jettanii dhugaadha immoo garuu rakkoon irraan ga'uu hin danda'an wanni tokko al tokko dhaqee waraqanni kan kee al tokko dhaqee mootummaa biyya sana harka gaheera taanaan turus dafee dhumatus hin madeemtu. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Siifan thank you. Galatoomaa ulfaadha wallahi hundi keessanuu warri yaada gaarii namaa kennitanuu warri koppii linkii gootan taaf gootanii 13 geessanii koppii linkiin keessanii 500 ulfaadhaa kabajamaa thank you so much namni 212 as jirtan rabbii yaada muraada keessan isiniif haa guutu waan niyyattan argadhaa waan hawwitanii walgaa iyyaa keessan isintu beekala waan hawwitan waan keessoo keessanitti yaaddanu isintu beeka rabbii yaada muraada keessan isiniif haa guutu haadha faaxeen tokko immoo yoo jiraatte laayif goolii kana yoo siin saree tokko jechuudha akka goote du'aa hin kadhaaf amiin jetti injiru natsaan inni kaan koppiliinki godheetu inni kaan taap godheetu ati immoo laayif goolitti tokko takka godhiiti
du'aayin sii kadhatama. Meenetti himi achi dhufuu fi eessa Kaayiroo moo an Kaayiroo nama fiduu hin gorsu kottu jedhe maaliif yaani dhufuu mirga guutuu qaba yoo gariyaadha akka dildilaati Kaayiroodha salphatti si fudhachuu danda'a namni dhufee fireendis yoo qabaatte dhufee jaartii kooti jedhee dhufee si fuudhachuu danda'a faamiliinis obboleettii kooti jedhee sorry my card is declined jette bakka rabbiin kaardii kan keessaa hojjechiisu waan hunda kee rabbiin siif hojjechiisu yaada muraada kee siif guutu jaarsa jechuudha imaana qabu kan ofii qajeelesi qajeelchu riskii kan kee jechuudha bakka fi yaadde rabbiin siif kaa'u Ameerikaa feetu Ameerikaa Kaanaadaa feetu Kaanadaa hawwii kan kee yaada muraada kee rabbi siif guutu bakka hadha guyyaa du'aayiiti maaliin beekaan niyyaa qulqulluun namaa kadhataa hadha du'aayi rabbiin aamiin isiniif jedhu sina dhaga'u bakka na gammachiistanii kanaafani koppiliinkii sekendiitti jechuudha koppiliinkiin kumaa 500 naa baastanii taabtaabiin keessan 16,000 amma seenee jechuudha kanaaf na gammachiistanii rabbi sina gammachiisu. Mangisti in the house way girmaa mogasii kana way girmaa mogasii leevilii kana ay garuu wallaahi leevilii sama galu jechuun qalbii seetanii ammoo boo'icha jammaruu faniga ammoo boo'icha jammaruu fani waa'ee giiftaroota yeroon kaasee boo'i na godha lamin saraan wa alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh doctor welcome jirta qaalii nama maashaallah sirraa bareeda du'aayi gochuutti deebii boo'i na godhaa jira jaarsi koo dhufeetti yaada faateen taa'ii gadi jaarsi koo minaam jetti yaada muraada keessii faguute naanii yaadni kan keessa bira ture qaxxalee dhufe kunoo wayi du'aayin kan koo imama maqbuulaka maal qaba osoon jannata sii gadhee jiraadha jaarsa sammasiifa fidu naanii dhufe jaarsa keetii kun okay du'aayin maqbuula ta'eera yaa ummata ima maqbuula kunoo sekendiif daqiiqaaf sekendii gidduutti dhufe kunoo amma dhafaateedha du'aayin kadhannean kunoo jaarsi sii dhufeera jaarsa koo jedha arti yoo dhugaa ta'eef ija keessa bareedda maashaallah galatooma iji kan kun bareedaa ija durree fakkaatti naan jedhaa wareediin anaallee godhi urjii maanna rabbii yaada muraada keessi faguutu doktar du'aayi feeta hadhan iyyaa qulqulluun du'aayi kadhataaraan namaaf du'aayi sii godhu koppiliinki godhi du'aayin sii godha doktar ijoollee koppiliinki naa gooteennaan du'aayi kadhataa jira yaa rabbi doktariin yaada muraada isaa guutiif yaa rabbi yaa Allah waan inni yate waan inni yaade olitti yaa rabbi kenniif karaa hin beekamneen yaa rabbi yaada muraada isaa naa guutiif yaa rabbi karaa hin beekamneen naa gammachiisiin yaa rabbi yaa Allah namni kun nama onneen isaa gaariidha onneen isaa qulqulluudha yaadni isaa nama rahmata qabu yaa rabbi ati rahmata kan kee buusiif yaa rabbi ati gammachiisiin yaada muraada isaa guutiif wallahi ni yaa qulqulluudhaan sii kadhe doktar aamiin jedhi aamiiniidhaan hin lafa jedhani keenya keessatti shakkiin buusin aamiin jedhi dafi doktar aamiinii keenee gaa jira du'aayi keenya miqanyaan ta'in du'aayi keenyatti aamiin yoo jette maqbuula ta'a aywa akkasi amma guutamteetti imaanii milikita yoo argiteetti sakka haadha faaxee jechuudha dafiinatti haadha faaxeen amma jechuudha du'aayi kadhattee nan kadhee jaarsi si jooyin godheennan jaarsi koo dhufee jette kuno hawaa irratti maqbuula ta'e du'aayin koo jechuudha anaafis kadhu hundi keessan maqaa keessan dhahee hin danda'u maqaa keessan tokko tokkoon dha'uutti natti baay'attu nama 217 maqaa dha'uu hin danda'u hundi nama as jala jirtanuu namni as jala jirtan yaada muraada keessa rabbi isiniif guutu rabbiin ifaadii xiqqoo dalagdanii danuu argachuu rabbi isiniif kennu haadha ormaa rabbiin haadha isiniif godhu abbaa ormaa rabbiin abbaa isiniif godhu rabbiin isiniif laaffisu aduwwii keessan shishimma godhu yaada muraada keessa rabbi isiniif guutu rabbii waan yaadaniin waliin sina ga'u maatii nagaatti galaa aafiyaa keessan waannaan aafiyaadha rabbiin aafiyaa keessan isin jalaan tuqin rabbiin aafiyaa keessan isiniif eegu fayyaa guutuudhaan maatii nagaadhaan maatii guutuu biraa baatanitti rabbiin nagaan isin adeebisu yaada muraada keessa rabbiin isiniif guutu Allahumma salli hunda keessaniif walitti qabee kadhadhe
my heart you close me وين ready نندويكا دكتورين يو ماليف نشوف تشودا why you close me جتين والله لا جست هذا باتي إنه من دي why you close me ما فينا شوف تشودا سنتي سي في الليل سي في الليل why you close me جت بر أي هذا فاتي أتيمو والله لازم أتبرنا مع جايباتي why you close me دكتور why you close هذا فاتي دبتشوني دبري أوكي close me نشوف تشوف كده صح دايركتي ترجمتي إنجليزي في إنجليزية أنا حلم إن دفتشوني كده أتسري جرتا why you close me تشوف ماليف نشوف تيجي ده ماليف نشوف تيجي أنا تاجس إنجليزي فان جتشود why you close me جتين why you ignore me جدام why you ما جدام والله إن نتقول باجر إنجليزي فقوتي ما سرينا إنجليزي فسري تبيتي بر نتقول فارتي والله إنت اللي تكوج وأنت كويسة والله أنا براسي سنة تقول فارتي سنة كستاسو إنجليزي فيشود يسافر إنجليزي فكذا سري جتة سري لا متى دكتور why you close طيب طيب why you close هذا فاتي why close جتشون شوفوا والله جتشون ما جتشو why جتشوني ماليف جتشو دري ماليف جتشو بر why جتشون ماليف جتشو close جتشون شوفوا ما فينا شفتي جتة لقاك يا تبر direct تيجي رتيت سري جرتا بر أقول إنجليزية قالوا يدين سكتك أبارة ملء كنا دكتور سري جت سنجرارا why you close me te والله إن دقت لهم أيا رفادي لهم أيا رفادي قبل كيف ناجرو بريتشا جانا مغاري ويا بريدا كبادو يا حريتي يا تنين جابو جالدو بريدي آدم in the house أبا ورا in the house in the house in the house يتي فجرا وانا أي قنا ورجعنا قرانا قبت هاجرا باي ماي لاف كي نشوفه واي هذا فات بقى ماي لاف سين شوفيني بس أنازر منامي ستجت سنة you will be never get أنازر منامي جت إنجلي فتي سنة بالرئيسي أما ربط هزلا